Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kun qophii imala gara milkaa'inaati. Qophii keenya imala gara milkaa'inaatiin akkuma ammaan dura imaltoota garagaraa finnee muuxannoo fi mudannoo isaanirraa isiniif qoodaa turan arras keessummaa addaa tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Mudannoo fi muuxannoo keessummaa keenyaa akkasuma ilaalcha inni isiniif qoodurraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Hanga dhumatti nu faana turan afeerraa kiyya. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo like godhuudhaan nu faana tura. Meegaa yaamicha kiyya kabajjee yeroo kee qaalii aarsaa gootee asitti na argamu keetiif hedduu tokko ulfaadhu. Isaaleen asitti nu waamtanii nu gaafachuudhaaf carraa nuu kennuuf guddaa galatooma. Tole galatoomii irra deebi'ee mee gara gaaffii deebii keenyaa seenuun dura daawwattoota keenyaaf ati eenyu eessatti dhalattee waan jirurraa haa kaanu? Akka maqaa kiyya sooshaal miidiyaatti muddaamuddii isa duraa immoo seenaa jireenya irraa gara muddaamuddiitti jijjiirudha. Kan duraa immoo kan maatiin itti waamani Khaliifaa Ahmad jedhama. Akkasuma iddoon dhaloota kiyyaa godina Harargee lixaa Hancaar bakka jedhamutti tan durtitti yaa awwaalamtu malee ijoollummaa Odaa Bultum magaalaa Baddeessaatti muddadhe. Tole galatoomi mee guddinni kee akkam ture naannoo sanitti? Gaaf sanitti nama baay'ee akka darasaati. Quraan namaa fi timirtii wal faana oofatiin guddadhe achitti. Hawaasa keessatti garuu baay'ee nama callisaadhaan ture. Haga hawaasni nama kana dhukkubamu maal jee yaada biraa keessa galuutti nama callisaadha hedduu. Tole barumsa amantii fa'aa barachaa turte? So akkanatti haasa'uu fi wanti jechuun kun yeroo booda dhufe jechuudha? Gaafa ijoolleerraa haasee namoonni karaa Suudi Arabiyaa kana gisee deeman jiraame. Mucaa saahiba hiyyaa tokkootu Suudii tana deemee maallaqa hidhaa takka bitatee dhufe beekta. Hidhaa takka jechuun qarshii 10,000 turte gaaf sanitti 2,300 seennaadha. 10,000 kun waan guddaa natti fakkaatetti dureerra gaafa ijoollummaa qarshii 5 namarraa isaanirraa argifanneetti jallaattii fa'aa maallatti bitanna. Inni immoo kunan gisee fidee na agarsiisu achi dhaqanii dhaan maallaqa hammaarratanii ta'ettuun maatii jala badee karaa. San booda bifa kana amma miidiyaa irratti garuu kanaan nama haasaa danda'uu fi nama wanti jechuutu kan dhufte jechuudha. Akkam ta'e beektaa giseen deemu haasawni duraan callisee nama jalaa kanatti mataa qabadhee deemu kuni hawaasa addaati wajjin walitti dhufe. Gisee karaa taaribaa deemu amma giseen deemu wajjin karaa Affaar kana keessa karaa Eertiraatiin hayyuu bakka jedhamtuun asiin baaneemi. Hawaasa kana haara jechuun guyyarraa fuuluma haaraan walitti dhufaa deema. Hawaasa kanarraa wanti ati barattu immoo keessatti gaafa kuufamee jee boombii takka gisee lafa keessatti awwaalan beektaa. Wal nyaattee xifumaa dhukkaati. Guuteetti baay'ee. Anis hawaasicha kana keessa maaliin baradhe beektaa? Hawaasa kana edaayyootti siqan haasaa malee haasaa isaanii irraan fudhatanii ta'ettuutu haasaa kana hawaasa keessaa suman ji'uun nama yooniin namatti dhufe dhahee nagaa yoon nama callisatti dhufeeyyuu nan dhaadhama sana akka inni dubbatu. Maaliif akkaan itti amanutti namni callisaa nagamta akka nama wajjin waliin gallee fi kanan hubadhee ergasii immoo qabumaan na dadhabeeka. Gaariidha. Mee gaafa daa'ima mana barumsaa keessatti ta'ee maatii keessatti maal ta'uu barbaadda gisee namni nuun jee waan akkanaa ta'uu barbaadna gaafa guuttadde akkana jenneeti himaa turre mee ati gaafa xiqqaasan fuuldura maal ta'uu barbaadda waggaatti jaa maal himaa turte? An gaafsan barsiisaan jaabeeta. Barsiisaa tokkotu jira kiflee jaaneen nama baay'ee jaalladhu tareena arguun mala gaafsanatti immoo ijoollummaa waan ta'eef inni nama guddaadha. Na gorsa beektaa. Barsiisaa fakkii fi muuziqaa nu barsiisa. Isa baay'een jaalladha. Isa laaleetiin ijoolleen hedduu kabajanii gajjaaniif nan argaa miti. Sababa sanii barsiisaa ta'uun fedha. Yaada ijootu na keessa dhufa duraan. Mee barsiisaa ta'uun kun duuba erga guddattee gartee sadarkaa barruura geesse kana abjuu barsiisaa ta'uu san ni jijjiirte moo sanumaan itti fufte? Osuman deemu maaliin ta'e beektaa? Maatii gargaaruudhaaf suuqa isaan banatanii keessa ta'an tokkoon suuqa san gargaaran ture barsiisaa tokkootu kutaa 9 barsiisa. Jireenyi barsiisummaa isaa wal dadhabeeti
dhufee yeroo baay'ee wantoota masaarifa mana keessaa fudhatan liqii narraa fudhachuu jalqabe. Anis kabaja isaatiif ammoo nan liqeessaaf. Otoo liqeessuu fi liqii sana naa kafaluu dide maallaqni irra guddatee yoon nan gaafadha jee barsiisaadhaan nan dhiisu. Otoon ji'ooniniin si jireenya barsiisummaa kuni hawma dhufanii itti liqii nama gaafatan kana yaada ji'uutu fedhii nan barsiisummaa qabu sun naa keessaa bu'e. Gaaf sanirraa eegalee barsiisummaa matuma galatti yaada isaa jaalala isaa fedhii barsiisummaa qabu san guutuma guutuutti nan dhiise. Achi boodan osoo mana barumsaa barattu jiru mudannaa adda takkaan na mudate. Anis maatiin gargaara intala xiqqoo takkaatu jallaatti gurgura beekta. Osuma jallaatti gurgurtuutiin intala tana ittiin dubbadhu garuu jaalachuun jalqabe. Ishiin dhufteeti narraa wabitti. Otuma jettuun maalin ta'e ishiin tuni jallaatti gurgurtinan jaaladhaa mitiire garuu yooniin guyyaa mana barumsaa keenyaa guyyaa lama aladaaf saftiin boqonnaadhaas yoon arguu baadhe maatii isaanii dhaqee sana nulaa bira dhaabbadhe ishee eega. Ishee argeemi irduuban garagala yoo isheen ammoo ol godhattee ija keessa na laalte lafa laala na sodaadha. Kana guyyaa tokko ummaan xiyyaman naan jette beektaa osuma kana tattaanii barandaa irratti buna dhuguu jiranii Khalifaa kayya gaafa guddatte intala tanan sitti fuudhan jette. Ana kanan jaaladha shi maalitti beekti yaada shi dhagaa guradheetiin maati. Akkamumatti sittin fuudhaan yaada ishii naan jette san aareetin dhagaachan achi haase. Sambootarree beetanan nyaata isaanillee lagadhe jecha san dhukkubsee jecha nyaata isaanis dhiisetanan masgidatti gale. Ijoolleen ammoo mana barumsaatti akkanaan yaada kana kaasee maatii hojii wal lole dhagaanii mana barumsaa giseen dhaqu harkanatti dhawee kana. Guutuun qubatti laatan? Guutuun qubarratti laatanii achumaan mana barumsaa matsaa facaasee gale. Erga guyyaa sanii mana barumsaatti hin deeme. Tolemee ati Itoophiyaan ala biyya biraatti deemtee qabdaa? Eeyyeen. Biyya akkam faadhiiti? Amma gaa gisee dura jalqaba gisee biyyarraa baanu. Affaar keessa baane beektaa magaalaa hayyuu gaafa dhaqu achitti jireenya haa. Affaar kana jechuun Sumaalee tanaan Affaar seentanii? Lakki. Affaar Jibuutii tana mootamee? Affaar tooma naannoo Affaar ni jirti kutaalee Itoophiyaa sagalan keessaa Affaar. As keessa baane amma gaafa baanu Hawaashirraan millee bakka jaamtuun seenta beektaa. Milleetiin baatan? Achi gisee deemnu bakka lafa magaalaa Loogiyaa jaamtuutu jira. Achirraa miilan osuma deemnu. Dallaalaatiin oofa? Dallaalaan oofa. Lafa guyyaa 8 deemtan nuun jaan ammoo ani guyyaa 10 akka moo kanatti dhaqe beektaa. Isaan harkaa badan. Ati kopha deemi? Osuma irra jiruun gisee lafa ol ka'u nam tokko biraan agarra halkan. Kopha? Deemni dadhabee deemsa akkasii waan beekaa. Guyyaa sa'a 10tti kaaneeti osoo deemnu laftu nutti bariiti. Iddoo sanatti jechuudha. An ammoo deemsa kana gaa osuma deemu miilli kopheen na ciccirtee deemuu dadhabee giseen akkana gaccisu. Giseen lafa ol ka'u hawaasni hin jiru. Samboodan carraan kiyya tokkicha hin qabu kophaatti deemudha. Kophaa guyyaa salkanis osuma deemuun karatti ba'ee samboodan gaafa karatti ba'u makiina argadhee ta'ul deemtu saa ta'u tagad deemtu saa ta'u carraan kiyya tokkichi makiinaa san koree lafa ishiin na buuftutti ba'udha. Akka carraa ta'a magaalaa hayyuu deemtuun argadhee achi gaafa deemee hayyuu san ga'u jireenya haaraan achitti eegale. Jireenya haaraa inni hayyuun tuni biyya Jibuutii irraa akiraatii bakka doonii irraa horanii Yamanitti ce'aniidhaan. Giseen achi dhaqu jireenyi haaraa inni achitti arge maal seete biyya yoo ati kadhatte si nyaachiifnedha. Biyya dalagattee jiraachuutti amantuudha. Samboodan carraan kiyya tokkichi bishaan bakka bombaa irraa waraaban achirra bulee ganama biriisaa gisee namni bishaan waraabbatu dhufe hoddaa isaanii fuudhee manatti galchee maallaqa osoo hin ta'in nyaata irraa fudhadhee ittiin jiraatudha. Gisee isaan maallaqa naa kennan narraa fudhatan hattuun karatti hiite. Saniifuu carraan kiyya tokkichi maal ta'e nyaata hambaa isaanillee haa ta'u fudhadhee mikkatti godhadhee mataa jala kaadhee achuma rafuudha. Osuma laala san hin jijjiiruu maallaqni naa bu'ee ganda wajji maatii wajjin bilbila argadhee irratti bilbiladhee maallaqni naa bu'ee samboodan bishaan irra hin ba'e. Bishaan irra gaafa hin ba'uu Abdul Qawwii waan jedhamutu jira. Imalla kee gara suudiiti amma. Ammaan tana gisee Abdul Qawwiin na qabu samboodan maallaqa buuftan malee jaan. Lafa itti nama fannisanii festaala namarratti bassaniin dhaqee warra santu na qabe qacarraa.
bilbilaan jaan namoonni turjumaan achi keessa dalagaan nama afaan Oromootis afaan Amaaratis danda'udha. Walloodha mucaan suni gizee bilbilaan jedhe. Anammoo yoon afaan Oromoo dubbadhe mucaan kun afaan Oromoo ni beeka. Gizeen dubbadhee harmeetti jan dubbisa jalqaba abukkatti qabamne abbaan kiyya gaafsan Suudii ture. Harmeetti jan dubbisiisan. Warra Suudii qabda'uu sin jan sichiisan tare maallaqa guddaa si gaafatan warri qeemaatiin kee gafaluun dandeenye. Gizeen ummaan tiyya dubbisiisu ummaan tiyya afaan Amaaraa hin dandeessu. Anammoo mucaan ka dubbisiisa afaan Amaaraatiin. Osuma ishitti haasa'u jiru kaballaa natti kajee lafatti na darbe. Na dhiite maal kaballaa akkana keessa na dhiite lafatti na gombise. Maali sabab? An umman haasawsiisee mire harmeetti gizeen natti haasawsiiste eessa geessee akkamitti lafa tana gaafatti malee lafa nan jiru na gaafachuuf carraan arganne isheen. Eessa jirta? Bakka na qabanii bakka kanaatiin jira. Naaf isheen amma waa'ee nagooma fi walitti bo'uu jalqabne beekta. Dubbiin ammoo bakka itti bo'an sanii miti. Dubbiin maallaqa naa buusii siifin buusadha. Dubbuma lamenta. Dubbuma lamenta. Naa buusa bakka na qabee maallaqa gara naa buusadha lubbuu na bita. Diimaa. Saniin alaatti nagaa gaafattee fayyan qabaa jireenya isheen amma gara haalaatti gaafattee si boochisuuf tana kana keessa hin jiru jarri. An ammoo giseen sagalee ishee dhagu nan boo'e. Isheen inni boochi walitti boochi. Nagaa wal gaafanna. Idduma tana dhufee kanaa miti kanan si bilbilchisiise gisa jiru. Akkeessa dheetu na gombise. Samboodan dubbachuun dadhabee arrabni keessatti na ta'ee guyyaarraan samboodan carraan nan qabu bilbila abbaa kiyyaa fuudhee isaanii laatu. Innis afaan Arabaa ni danda'a sambooda isaan walitti dabree maallaqaan irraa haafalan samboodan na baasan achi. Samboodan inni maal karaa Suudiidhaa jalqabe. Jaruma maallaqa kafaltee fi Abdulqaa'u makanaatu fuudhee gara Suudiitiin deemamu. Inni maallaqa godhan beektaa? Isarra inni fuudhaniiti baay'ee dhukkubsadhe beektaa morma keessatti akka malee na ta'e. Fuudhaniiti magaalaa Harat bakka jaamtutti fuudhanii gannoo naqan halkan. Namoota miidhamanii carraa du'aa qaban waliin namoota wirtuu lafee duddaa citee jira. Hafeestaan irratti bakkee haayaa dhabee jira. Hamaatiin hanga gaafasii wal argachuu hin dandeenya. Baay'ee carra bakka namni sun ni jiraata jeellee nama yaadne waliin fuudhanii nuna kangat samboodaadhaan suuta jee kadhataatuma miidha. Okay, jarri kun gisee maallaqa kafalteef gara Suudiitiin gaggeessan manuma hidhaa isaanirraa gaggeessan. Manuma hidhaa isaanirraa gaggeessan malee Suudiitiin geessan. Tarii ammas achi keessatti carraa lammaffaa qabamuun mala. Isa amma deebiinitti qabu. Amma isaanummaan si qabe sunu gasidhiisa sunu carraa lammaffaa maaliif jennaan bobbaa hedduu qaban beekta. Bobbaan isaanii nama kana sossobanii hottaa nyaata Suudiitiin geessinaa nyaata maali waan akkasii uffata faasii bitanii si galchana jetti. Carraa lammaffaa namni bobbaan biraa si qabdee achi si deebifte sanbata amma inni kafalta deebite. Carraa lammaffaan kan. Saniifuu carraan tokkicha ati qabdu kadhata makiina namaas hin korin tanagaan karaa deemtullee yaabbadhu miilan achirraa ka'ee guyyaa 12tti Haradirraa daangaa Suudii fi Yemen jidduu jirti magaalaan sun achirraa kaanee miilan hanga daangaa Somaaliitiif wanti magaalaa Adan bakka jaamtudha. Asirraa gana hawaasa gaddeemu jira Oromoo nama gargaartu. Isaan faana gaafsa lolaat ture Ali Abdallaa Saalaatii fi mootummaa amman tana Abdurrabbo Mansuur jedhanii waltumaan gaafsan lola hamaatu ture. Achirraa hara bakka magaalaa Radaa dhufnee Radaarraa ammas ganaa karaa Suudiidhaa miilan. Suudii ba'e. Dallaala tusinoo afamu amma? Amma dallaala Oromootu jira gaara keessatti bootaa godhatee taa'u. Gaara san. Akkam wal qunnamtan dallaala? Magaalaa Radaa kan keessa jiranii. Achirraa warra gaaraa sanitti erganii warri gaaraa immoo achirraa mashaawaraa Jiddas Riyaadis eessa deemu si geessa. Bakka itti barbaadde si geessa maallaqa ergachi geesse booda Arabaa si bita beekta. Warri Oromoo kanarra Arabni maallaqa kafalee si bita. Achi si geessee maatii teetitti tirfaamaa kan kaatee si gurgurata. Yoo maatii achi qabaatu baatee jalqaba walii galan sirra alaal eedana bahuu deemu jedhanii kophaa qabaa akkana baasan beekta. Erga baasan booda maal ta'a? Kana Arabni dhufeeti yoo kubala sadiitti sirraa bitate achi geessetti riyaala 5,000 si gurgurata. Jidda si geessee yookaan Riyaad si geessee. Arabdichi kun lafatti waltee maatii sanii dubbisee guyyaa akkanatti si fida jiruun malee nama kana sirraan fuudhu. Achi dhayitee bilbila namni sun jalaa cufate yookaan waan tokko godhe achi gasi deebiseeti yookaan ammoo achirraa fuudhetti bakka irraa fuudhe sana si deebisee kophaatti waan si nyaachises sirratti hidhataa samboodan carraa du'aa yookaan carraa miidhamuutu si eeggata. Suudii tana gaafa seentoo akkamii garte duuba? Suudiin gisee seente
Akkaataa- jechuun gaa biyya takka namni hoggaa deemuuf deemu bar hisaaba dhaatee deemu qabaame biyya tana gaafan dhaqee kana je'ee if dura waan imaajin godhee deemu jira suudii akkuma dheeyte sanitti argatte moo akkamitti agarte gaafa dheeytu akkaataan itti biyya taa'enyetti hubannu poolisiin biyyasii yookaan sultaan nama ariititti beektaa dilas maran hubannaa akkasiin qabnu gaafa daangaa suudii tana seenu deemnu rasaasatti tumaniiti namoota dhaawamanii jiranii anis harki kun cabee kan nararraa beekta. Xiyyitiitti deemu na Kufee dhukannee ciisu jirra dhagaan gangalataa dhufeetuma harkumaan akkanatti dhukadhee kana ciisu waan qasha baasiran na godhe. Gizee godhu harki kun amma yoo si argisiise baay'ee marfachiisa beekta. Cabee kanarrarra'i. Kan akkanatti asitti bu'ee akkarra sanboodan gurbaa tokko jira amma yaada dhuguu gaafsan duuba baay'ee rifannee turre isaa tokkas fuudhee kana sirra naa hidhe sanboodan akkasitti dhaqee soodii biyya sitti ogeessi nama wal'aaluun jiru beekta kalafee nama isaan achitti suuditti baqassanii lafee mismaara walitti qabsiisudha akka isaanitti akka makiina konkolaataa godhan kan akkasi goona jaaniiti abbaan keessa nafarramee na seensisan ay lakki harka kiyya akkatti na hafu malee gizeen jiru isaan asin na seensaniitu inni haala taa'een eegame asumaan hin ba'ee manatti gale achi boodan qaallicha hajjii dhufe tokkotu jira ogeessi isa rabbi naa fideeti akkasitti na hidhee lafee ol qabsiise inni dabe garuu fayyeera. Duuba mee waan akkam faattu eegati gaa suudii tana akkami gartee eega dheeyxee eega qubattee booda akkuma yaadde sanatti agarte. Suudii gizeen dur akkamitti yaade beekta waan muraasa fa'aa akkana xiqqoo daddalaganiituma maallaqa akkana kuntaalaan fa'aa fudhatanatti fakkaate. Dubbiin garuu xiqqashoo dalagoo osoo hin ta'in walitti dhaabdee yoo sa'aanuu sii kafalame sa'a dheertu booda maallaqa riyaala 50-80 fa'aa argatta beekta. Kanarraa ammoo gaafa nyaattee dhuydeetti uumamaaf harkatti rafan. Iddoo kanaan gaatii akkaataan ani itti yaadetti jireenyuma hurkanii fidan namoota dachitti akkan yaadeen faallaa guddaadha jecha. Mee chaalenjiin garaagaraa biyya san keessatti wanni gartee suudii tana tokkoffaa biyya san keessatti chaalenjiin guddoon mootummaa kana dheessaa kara biraatiin jireenya kana ari'uudha. Jireenya ni ariitaa mootummaa ni dheessita. Waan lameen kana wal dandeessisanii biyya san keessa jiraachuun nama agartee waan yaadanii gaansamne waan yaadanii biyya san dhaqan bira gahuun hangam takka ulfaata chaalenjiin isaa maal fakkaatame? An achitti sistema tokkoon fayyadama beekta. Sistemni an fayyadamu suudii seenee guyyaa takka qofa uffadheen beeku. Surree moo ulaalee maal jedhama? Hin uffadhu achitti. Maal uffatu? Tuuba isaanii akka isaaniitti uffadheetuman madawwara isaan uffatan kana uffadhee imaamaa isaan uffatan uffadhee tam deema. Guyyaa tokko akka carraa osoo karaa deemu jiru mootummaan guddaan tokko konkolaataa harkatti cabee daandirraa ba'anii dhaabbatan. Itti goree tana nagaa gaafadhe maal sin gargaara jee. Jechuun amma akkuma gizee duraa biyya teenya gizee deemtu konkolaataan gizee kana dhaabbatee maal sin gargaara jettuun kana gartee. Akkattiin itti goree maal sin gargaara jennaan konkolaataa kanaa tokko natti ja'anii natti himan. Afaan illee dalas mara nu qaba. Qaalichi kun ammoo mootummaa guddaadha akka magaalaa Jiddaa sanitti. Namichi si beekee ati Araba moo akka gartee nama Oromoo ta'e beekee? Akkan Itoophiyaa ta'e na gaafate. Eessa naa Itoophiyaadhaan jeen. Hayyee waan nu gargaartoo jiraate konkolaataa kana takkatti kararaa nu jalaa bahee naan jee. Hin qabaan qabdaa naan hin qabu lakkiin jeenan. Sanboodan ittiin seenee konkolaataa san gaa jechuun rabbumaan na gargaaree gisee seenee qulfitti harkisu konkolaataan ka'e. Sanboodan qaalichi gammadee eessan si geessaa nambara kiyyaas fudhadhu bakka barbaadde hundaa ni farakkoon takka jiraatte na dubbisan jee. Tolee jeetanan nambara isaa sirraa fudhadhee konkolaataa isaaniitiin achirraa na fudhadhii bakka na silaatti deemu san naannoo san taaksis maallaqa kafalee bakka kanatti buusaa jeenee na qajeelche. Ati maaliif namicha kanatti gorte turan? Ani akka nama keenyatti beektaa aadaan nuti qabnu nama rakkatee kanarraa godhe tokko qarqaaruudha. Duba namichi kun naqa baa jettee yaadne moo ati feene namichi uffata poolisaati mi khafraa qabu. Okay namichi nama muragaa. Ergasii nin akka inni jechuun akka Jiddaatti aangoo guddoo akka inni qabu hubadhe malee. Okay. Abbaan darjaaneen nama suudiin gisee agarta akka waaqatti sodaattu beekta. Ergasii nama rakkataa ta'utti hin gargaare malee an kaantiba magaalaatti bulchiinsaa wanta hin beeku hin qabu. Uffataan uffadhe tooba kuma isaaniiti.
Tukureetan nagaa gaafadhe maal isin gargaara jee gaafannaan akkana jee konkolaataa akka carraatiin bane malee waan dandeettii konkolaataa kaasuullee hin qabu. Gisee qulfitti kaa'u konkolaataan dalageef. Haaliin bakka galatoomii jee riyaala 500 biyya sirrii naa kennee na qajeelche. San booda maal ta'e beektaa masnaa yookaan masnaa jedhanii ani achitti mu'allima faabrikaa pilaastikaa kana pilaastika ciccitaa jira. Kana warshaatti na hidhee akka ruuzaatti hurreessanii san booda jaarkana kubbaayyaa maal irraa dalagan pilaastikaa kana. Kana osumaaniin kanan dalagaa kanarratti immoo muuxannaa ga'an qaba. Achi keessa osumaan nama gargaaruun dandeettii mu'allimummaa naa kennanii waan sanarra hojjedha. San booda namichi kuni masnaa bane masnaa haaraa kan baane jechuudha. Ijoolleen fedhaa jira. Ijoolleen hangeessaa fi isaanis bari mootummoonni kun akka namni qaama hin qabne biyyarra baharaan dhufee isaan gargaaruu ni beekan. Ijoolleen isaa akka qabamtus hin fedhan. Dandeettii baasuutti hin qabne malee yoonii fi amma poolisiin guyyaa nama qabu deemtu masnaa akkasii dhaqina nama jabaadhaa jedhanii faarraa ol dhorkan beekta. Akka jalaa qabamtu hin fedhan. Yoo qabamtee harka isaanii harka mootummoota wanni seente si baasuu hin dandeenye malee akka itti qabamtu hin barbaadanis guyyaa qabaan dhufte kaarraa si kisiin jaan. Ijoollee argatan akkas godhan. Kabiraa immoo qabanii geessan malee kan isaanii kun akka jalaan qabamee wanti dalagaan isaanii jalaa dhaabbattu hin fedhan. Dubaati masnaa namicha kanaa keessa hojjetaa turte? Achi dhaqeetinen waan sirreessutuuf jira beektaan waan akka ifa hidhuu matoorri kun sirrii moo sirrii miti Paakistaanii waliitu jira Paakistaanii waliin hojjedha. Isaantu waan kana muuxannaa kana isaanii irraan argadhe. San booda dhaqee waan kana sirreessaa fi maallaqa riyaala 500 kumas naana kannan namoota adda addaa bira deemee waan kana hojjechuun jalqabe. San booda maallaqni naan masnaan bira hojjedhu irraa isaa 12 hojjedha. Kana al maallaqni naan argadhu haa islaamindaa kaampaanii masnaa keessa dalagu kana ol ji'aatti. Kaarabaayii taatee ammatti elektirishaana taatee jechuudha. Elektirishaananidhaa fi waan ijoollee agarsiisuu qabu dhaqeetan agarsiisaa. Miikan kun badaa kun gaarii kun amma miikumtu kun waladda. DHL jedhanii ni jira. PP jedhanii ni jira. Inni PP tiif DHL yoo walitti laqame wanti balleessa. Ana immoo isa DHL kana muuxannaa isaati malee anka PP kana hin qabu. Ka DHL kana immoo kaampaaniitti gisee na egaa muuxannaa kanaatiin qabaa miti kana ijoollee agarsiisa wanti waliin deemaa kun waliin hin deemu jee. Kana gaafan dhaqee agarsiisu immoo namoonni bilbila adda addaa naa bilbiluu jalqabanii. Shurxaan se'oon karatti walitti dhufne bilbila kiyyaa suuraa wanti isaanirraa badaan maal beektaa gaafsanitti suuraa shamara takkaa keessatti argan eenyu jedhanii si gaafatan. Jalqaboonni isaan sirraa fuudhan bilbila. Latta sirraa godhanii wanti googil kan keessa seenanii akka waan adda addaa ilaaltanu jira. Waan kanarraa walaba quraanaa fi wanta seera biyyattii cabsu yoo keessaa qabaattu baatte dilas mara sittan ariifatan. Ammas wanti isaan itti ariifatan yoo ijoolleen kararra wal geessee deemtu ni jiraame. Daandiirra tolitti qabamtee fa'aa gisee dhaabbattu bakkuma takkatti dhufanii haaf godhan. Nama tokko hawabaa deemu waan godhan. Ani carraan ani itti fayyadamu nama wajjin karaan deemu yoon deemu kophaa. Uffanni fayyaa wantiidha. Dilas mara akka ijoollee teenyatti natti hin bu'an. Yeroo torbaffaa halaala ayyaamtu jechuudha uffanni ati wanti illee uffattillee waan wal fakkaatu jecha halaala illee namni sirreebu jechuudha. Narreebu. Barra kun bara meeqati barra kun? Ani 2010 takkan seene. 2014 shanaffaa dangalee gara biyya. Namichi kun amma biyya san keessa akka turtuuf rakkoon tokko osoo sirra hin gahin takkaawuu akka gartee poolisoonni sin qabneef namichi kanaas si gargaare moo akkamitti waggaa dila kana rakkoo takka malee akkasii jiraachuu dandeessite? Ani yeroo torbaffaadha gaafan qabamee galu. Gaafni torbaffaan kun si baafnallee jennaan ilaa nagee kuufe. Yeroo torba qabamtee mana hidhaati baate? Yeroo sadii kana mana hidhaa seenetan mana hidhaa saafee. Isaanumaan na baase. Yeroo kana ammoo ergama konkolaataan seensanii naan deeman booda bu'inaan jira. Namichi yeroo jalqabaatti dhaqee osoo mindaa jaan fudhatin karaatti walitti dhufe. Jummaa salaata fin gabbee naa kanatti bee balbala ulaa fitti kana gachufe achiin fiigaa dhufte. Eessan fiiga. Yoo ammas wanti isaan jibbisiisu beektaa kaatee dura fiidedha. Uuman dhaabbadha. Kootu naan jee nan dhaqee balbala isaa maddiidhaa tana nama seensisan tana banadheetu maal fumaa hiyyaa seeni. Fidi maafasaa fidi bilbila naan jee ittiin kennan taa'u. Ilaalee hangaa gisee sarrifadheemi ijjimaanuma gadhiise. Hin booyin eessaa deemta naan jee maqaan keenyas akkanaa bilbila narraa fuudhee ilaaleetuma eessa deematti jirta naan jee masgiidan jeen deemni waliin salaannamu naan jeetuma fuudhee
masgida olaa duratti na buusee waliin seennee salaannee achumatti jalaa filee qeeqatee nama gaarii ta'e argate. guyyaa yeroo jalqabaatiif sanii yeroo kaan ammoo numaa hojjetu jiru balbala dhadhaan bangaalii wajjin hojjenna gisee isaan dhufanii jiran kaanii hori'an isaan ni hori'an baafadhu isaan hin jenne namu kaanii fiigaa gisee isaan kutanaanis xeetin fiigi na jala fiigi duran fiigi masgidan seenatan fulaashin tibeechi seenee cufadhe achi keessa ganama sa'a afurti seenetan halkanirraa sa'a takkatti bee Isaan itti deemne? na jala fiiganii bire dura fiigee tamaan masgida jira masgida namu waddaatu jira yeroo sanii kunis fiigee ta'u masgida seenee fulaashin tibeechi seenee keessan cufadhe Tuba isaan dabran hin baatu? maaltu jira beekta akkuma waan isaan haala hadhaa dhaabbatee natti fakkaate Sitti fakkaatee. haga halkanirraa sa'a takkatti yeroo isaan shaayaa zaananii namni ol keessa wanti ijoonin achi keessaa onni na ifachiiftee boota na boodoo qaban isaan oofanii jeegisan gabba'u hawaasni ni jijjirame na sooddaadhee tuman salaatee sanbootan lafa sanitti wanti lafa duraan irraa fiigee sanitti yeroo lammaffaa yeroo sadaffaa immoo walumaa taaksirra jiru taaksima wajjin nu qaban taaksii wajjin gisee nu qabanii nun jaan ka taaksitis anas taaksichi dhaabaneetuma wiinchar wanti isaanii san fuudhan waan nama keenya irra baasan san Wanta nama qaamaa hin qabneen deemta janiituma kireena kana. kana kaasan isaan waliin fuudhanii gaamaniidha guddaa shubeessa ijoolleen keessatti rakkatan. Katiin deemu kun araba? La Paakistaanidha. Taaksicha san limuziina jedhanii achitti fuudhaniitu waliin qaalacha buusaniituma isa kaateen atti kaa'anii anatti hin keenye fuudhanii nu hin deeman manidhaa guddaa nu geessan. Ati eessaa deemtaa jedhanii gaana gaafatanii miti. Anis akkamiin jeen bitaa carraan argadde namicha silaachi Abbo Bandar biran hojjedhan jeen. Abbo Bandariin kun akka Jiddaa keessatti baay'ee beekamaa. Ayyee asumatti bu'eeti. Asirraa taaksii qabadhu wallaan jedhan. Achirraa taaksii riyaala 40 meeqan kafalee lafan. Osoo maniidhaan gahin? Qaalicha dabriin ammoo taaksii kana. Akkasitti hin bahe. Akkuma kanatti hin gaafsoon inni wanti jedhuun tara dhumaa kuufe suudhuma tanaahu maalla inni nisnaa ga'ee eegaa kuufe Fedhinnaa eeggalte? si baafna jaaniiti piroosesa eegalan beekta lakki tana booda bahee biyya tana keessatti wanti jechuurra gaafan biyyaa bahu biyya keessatti haala dalagaadhaan abijaa waan ta'eef kana caalan hojjedha kaajootu biyyatti na galche. Gaafa galtoo akka itti galte sanatti ammas siisisii deemtee? Gaafan galee biyyatiyya ga'u akkan biyyaatti bahee saniifi akka biyyita ammas deebi'ee arga biyya ammas nama ganaa baqatee biyya biratti haala jireenya biyyaa haaraa baratu akkasin ta'e. Waggaa 4 booda biyyatti? Waggaa 3 fi cina akkana. Gaafan biyyatti deebi'u biyyiti haaraa taate na'iiti. Suudii dhaqeetan haaraa baradheeme biyyatti gidan deebi'u biyya haaraa haala jireenyatti haaraa namoonni achitti dhiisas hin jiranii ganaa kun tujjaaree kun kasaaree taakka jettee namoota haaraa jireenya haaraa baratta. Gaafa itti seenee jiru naaf milkaa'eetiin itti seene garuu akkaataan itti yaadee biyya sana dhufetti zeerootti na deebi. Tole galatoomii yaabicha kiyya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee mudannoo fi muuxannoo ilaalcha keetirraa intarvii kana fakkaatu daawwattoota kiyyaaf qooduu keetiif irra deebi'ee ammallee hedduu takka galatoomiin siin jaa. Guddaa galatoomii atiillee asitti naaf ertee hawaasaaf yaada kana irraa fuudhuu keessaniif. Guddaa galatoomaa asiniin jala. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire qophiin keenya imala gara milkaa'inaa kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya haaraa fi imala haaraan hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura isiniin jaaladha.